Nageenyi jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtanii hordoftoota keenya jaalatamoodhaaf kabajamoo. Egaa akkuma beekamu ajjechaa sukkanneessaa godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti raawwate ni balaaleffanna jechuudhaan hordoftootni amantichaatis ta'e akkasumas ustaazonni tokko tokko kan dubbatan jiru jechaadha. Amma fakkeenyaaf ustaazi Jabalee akkasumas immoo ustaazi Yaasin Nuuruu faa sagalee ta'anii jiru. Garuu sagalee haa ta'an malee kana dura Yaasin Nuuruu ni yaadattan yoo ta'e akkaataa itti ajjeestan sirreessaa jedhe astaraaraduuchuun astakaakilu jedhe viidiyoo sagalee inni dabarsetu jira. Namoonni baay'een jechoota inni jedhe amma sagalee ta'e kanatti fayyadaman. Galatoomi sagalee ta'uudhaaf garuu ajaja ajjechaa kana kan labse eenyudha? Eessaa dhufe? Warri amantoota irratti raawwii akkasii raawwatan kun eessaa dhufan? Ajaja eenyutiin raawwatan? Kan dabarsaa jiru ustaazota keessanii maa wal somna asirratti? Tajaajiltoota keenya irratti yakki akkasii kan raawwate ajaja olaantota keessaniitiin. Har'aas taanaan boruus taanaan dhugaa jirtu kanaadha. Durii irraa qabee Arsii keessatti kiristaaniif musliimni osoo jibbaata kan qabaatiin osoo waliin ajjeesin osoo waliin jibbii waliin nyaatee waliin dhugee walirraa fuudhee horeellee beeka. Garuu taateen amma erga social meediyaan kun dhufee as yeroo baay'ee labsiin akkasitti labsamu kun ajjechaa kiristaanottarratti baay'ateera jechaadha. Ajjechaa kun kan baay'atee fi nafxanyaa ajjeesne nafxanyaatu du'e jechi jedhu. Nafxanyaan maaliif duuti? Kiristaana ka hidhate kamu maaliif amantiidhaan ajjeefama? Arsii keessatti kan jiru musliima kiristaana qofa nafxanyaan oduu amaarayyuu ta'e jarri du'e kun. Amaaruma odoo ta'e garuu amaara miti Oromoo Ortodoksiidha. Sababni alaabaadha jiran alaabaa sababan godhatina alaabaan keenya dhugaan manne fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosidha malee alaabaan keenya isa alaabaa poolitikaa keessan achumatti dhaabbadha. Manni amantaa kun erga ijaarame waggaa 101 isaa ol tajaajilaa ture. Manni amantaa amma gubate kun jechaadha. Jaarraa 21ffaa keessa kan gubate mana amantaa seena qabeessaa fi tajaajiltoota hedduu kan horateedha. Haa ta'u malee tajaajiltoota kanarratti dhiibbaan gahee ajjechaan lubbuu namoota hedduu darbee akkasumas qabeenya isaaniitirraa buqqa'anii jaarraa 21ffaa keessa mana amantaa baatanii taabota kakuu waaqayyoo baatanii karaarra deemaa jiran namoonni kun gara bosonaa dheeffa lubbuu ofii baafachuu qofaaf jechaadha. Namni baay'een du'ee jira. Amma sa'aatiin kun sa'aatii gannaati. Ganna kana keessa namni eessa akka deemu hin beekamu. Kanaafuu amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan taatanii biyya kamirraa kan jirtanii akkasumas obbolaan keenya namummaan isinitti dhagahamu nu cinaa dhaabachuu ka barbaadan nu cinaa dhaabadhaati. Tajaajiltoota kana manni isaanis deebi'ee ijaaramuu fi qaba. Manni amantaas deebi'ee ijaaramuu qaba. Taabonni bakkee buluu hin qabu. Jaarraa 21ffaa keessa dhaloota abaarsaati. Kakuu waaqayyoo yeroo alatti baafamu, kakuu waaqayyoo yeroo daandirra deemsifamu, kakuu waaqayyoo yeroo ajjeefamu argaa jirra. Garuu nageenyuma biyya saniituuf iyyuu gaarummaan qabu manni waaqayyoo yeroo gubatu. Ajjechaan lubbuu qulqullootaa Arsii biyya dhiiga qulqullootaatiin dhiqamte. Seenaan kun isin irratti galmaa'ee jira uummanni Arsii keessa jirtan. Har'a garuu namoonni baay'een akka waan Arsiin seenaa galmeessiteetitti amaara du'e amaaratu ajjeefame kan bifaannooti ajjeefame jedhan. Alaabaan mana amantaatirra duruma jira har'a miti kan ijaarame. Garuu har'a alaabaa sababeeffachuu hin danda'amu. Sababni alaabatti sababeeffachuu isin hin dandeenyeef tokkoffaan alaabaan durirra jira. Isa ajjeestan dhoskuudhaaf sababa alaabatti deeffattan. Eega qaltanii raawwattanii eega mana amantaa gubdan eega lubbuu namoota kumaatama balleessitanii booddee jechaadha. Kun immoo ta'uu hin qabu biyya keenya keessatti ni balaaleffanna har'as taanaan borus ni balaaleffanna kiristaanonni. Kun nurraa dhaabbatuu qaba. Kun dagoggaa sanyii kiristaanotaati isiniif gala yoo ta'e. Ajjechaan Ortodoksii Arsiirra haa dhaabbatu. Justice for East Arsii Kiristaan fiitin xayyiqaalleen fiit la Arsii የምታረዱ ኦርቶዶክሳዊን fiit kanaafuu hundi keessanuu bifa tokko sagalee ta'a. Ajjechaan irratti labsame kana ofirraa qolachuu qabna. Waa'ee halluu alaabaa amaara du'ee amaara wanni jedhu hin jiru. Amantii keenyaaf nutti dhufnaan amaara gondartu natti aana malee musliima Oromiyaa keessaa miti. Jaalattus jibbitus gaafa Ortodoksiin ajjeefamtu qofa siyaasatti deeffattan. Gaafa musliimni amaara keessaa du'e gaafa musliimni aksuumin keessaa du'e maaliif isin warri
musliimni oromiyaa keessa sagalee ta'aa turtan deebii koona naa deebisaa qowantii jalatti akkasumas immoo yeroo isin oromiyaa keessatti alaabaa Filisxeenii qabatanii gadoodaa turtan sani oromiyaan sirna Filisxeeniitiin burti gaafsan maaliif alaabaan oromiyaa keessatti alaabaan barbiraan barbaannu jettanii maan dubban alaabaa Filisxeenii qabatanii ka gadoodaa turtan sun keenya soo qabate alaabaan saba amaaraa maan rakkoo qaba mana amantaa kana kan ijaarsise durallee saba amaaraati oromoon kaayyoon keessan kiristaana kan babal'anni barbaadan ummata bineessa jechaadha ummanni oromoo mee amma fakkeenya asuma gaafii tokko sin gaafadha akkuma walii gara Itoophiyaatitti akkuma saba oromiyaatitti Itoophiyaan haafu Itoophiyaan naga qabdi akka saba oromiyaatitti yoo fudhanne oromiyaa keessatti taatteen kun yeroo baay'ee deddeebi'ee kan ta'u mee amma fakkeenyaaf saba amaaraa fudhadha sabni amaara oromoodha kiristaana musliima jedhanii amaaraaf oromoodha ajjeesu argina amaara musliimaaf kiristaanaa ajjeesu argitanii hin jiru tokko ta'anii deebii amaara fi amaara musliimaaf oromoo afaan musliimaaf oromoon jedhe amaara kiristaana fi musliima wal tuqu wal ajjeesu qullaa miidiyaarra wal arrabsu gosaan gandaa wal arrabsu argitaniitu hin jiru Tigraayin argitaniitu hin jiru saba biraa hin jiru bar oromoo qofa keessatti kun ummanni oromoo ummata dhukkubaati jechaadha ummata dhukkuba yoo suniin jedhu nama bashitaa keessi isaa summii gubbaa isaa bifa namaa uffate malee keessi isaa summiidha osoo ummata nagaa taatanii osoo namummaa isinitti dhagame biyya keenya keessatti garuu humaniitii wanni jedhu hin jiru dhalli namaa humaniititti amanu abbaa humna qabu abbaa aangoo qabu abbaa irreetiin nama ajjeesa abbaa hidhatee jiru nama ajjeesa abbaa barbaades ajjeesee gataa jira biyya keenya keessatti garuu taatteen kun kan ta'e bara mootummaa oromiyaan hoogganuudha bara mootummaan oromoo biyya bulchaa jiruudha duratti gizeen sabni biraa bulchisan hudduu ol sin dhiitte likkii sin galchitee sin bulchite durattuyyuu oromoon nama isaa jalatti buluun barbaaddu nama isaa jalatti abboomuun barbaaddu nama isaan ol dhiitu nama harka isaa muru nama harma isaa muru san barbaaddi isa sinii ta'a dhugaa sirna oromoo kana dhiiga lubbuu wareegamtoota meeqatiin dhufe sirni Itoophiyaa ma bushaa jiru kun garuu isin itti fayyadamuu waldaaltan itti fayyadamu wallaaltan kaayyottiin bulmaata biyyattiitti aangoo eenyuun molmuudhaaf warri bosona gale warra hidhattoota ummata kan ajjeese malee ummataa miti jedhan hidhattoonni eenyuun loluudhaaf bosona galtime oromiyaa keessatti hidhataan oromoo eenyu loluudhaaf bosona gala ka biyya bulchaa jiru eenyuun oromoodha mootummaan kun oromoo miti jechuu fi mootummaan kun dantaa ummataan deebisne jechuu tokko miti ilaala waan isin beeku qabdan oromoon eenyu loluuf bosona teetti sa'aatii ammaa kana ka biyya bulchaa jiru oromoodha haga gandaa haga godina haga aanaasitti kaabineen guutuun oromoodha ka oromoo ajjeessa jedhullee oromoodha amaarri gondar irraa dhufte oromiyaa keessatti nun ajjeesne har'as taanaan boruus taanaan jaalattanis jibbitanis dhugaan jirtus kanuma liqimsi dhugaan hin hadhoofti garuu taattee akkana raawwachaati biyya ijaarraa nuti sirna keenya dhaabbanna sirni isin dhaabbattan kami sirna gabroonfataa kanaadha sirna ilma namaa lafarraa duguuguudha sirna mana amantaa gubuudha sirna kiristaanota ajjeesuudha kaayyoo sirni isin bilisummaan barbaaddan bilisummaan bosonaan dhufu kan maalitti bilisummaan afaan qawweetiin dhufu kan maalitti dhiiga qulqulluu har'a namni nama ajjeese eenyuyyuu ta'e amantaa kamirraayyuu ta'e saba kamirraayyuu ta'e har'a dhiiga namaa nun ajjeeste boruu akka gubattuun irraanfatin irraas gaafata waan jiraatan aangoon hundaayyuu biyya lafaa irratti isin humna har'a qabdaniif fayyadamtanii hiyyeessota ajjeesaa jirtan waa tokko immoo dubbachuun barbaada jarri kun warra fooxatti warra amaarati malee oromoon uffata akkanaa uffata warra jettaniifan deebii gabaabduu isinii kenna obsaan na caqasa waa'ee uffannaa irratti uummanni baadiyyaa akka keessaniitiniin asirra taa'ee sadaqaa guurrateetiniin bututtuun qayyaratu humna ofiitiin dafqa ofiitiin lafa qotatee waan argate harkaa gara afaanii akkasumas ijoollee ofiitti uffisee ofii qullaa deema akka waan biyya sooressa wayii keessa jirtanii akka waan biyya guddattee qabeenyaan ikoonomiin guddatte wayii keessa jirtanii jaratti quba qabdan never ta'uun qabu kun biyya Itoophiyaa keessatti baadiyyaa keessatti hiyyeessuun akkasumatti jiraata akka keessanii bilicee birrii shaniitiin asirraa ittiin tolle jireenyi harkaa isumaanuyyuu jiru akkasitti jiraatan harkaa gara afaanii jiraatan saniyyuu ajjeefamaa jiran gadi bahanii galuun dadhabamee jira gadi bahanii galanii deebi'uu yaaddoo ta'ee jira oromiyaa keessatti jaarran kun bara sirni oromiyaa biyya bulchuudha kun bara sirni mootummaan oromoo biyya bulchuudha kun oromoon biyya ijaarri jettan biyya ijaaruu caalaa biyya diiguu ka'e itti kontooffatee ka'e hidhattoota oromooti eenyu bulchuudhaaf eenyu akkasin hogganu barbaaddan isa isin dhiitu san barbaaddan isin harma isin muru san barbaaddan isa harka isin kutu san barbaaddan isa malee bar harre maaliifii jette daa'imti takka abbaadhaan maaliifii leenca maqaa kabajaa walii baasanii harree maaliif maqaa arrabaa walii baasan jennaan
le isa nu abboomamu hin kabanyu isa nu sodaachisu garuu ni kabanyaa jedhan isa jaalattanis kaasin akkas jechuun kiyya kun isa ol sin dhiidu isa sin muru sin qalu san isa tu sin ta'e malee isa sin kabaje sabummaa keessan eenyummaa keessan aadaa afaan keessan afaan federaalaa godhee sin kabaje jalatti buluu diddanii eenyuun loluuf mee Oromoon sirni ittiin lolu kami inde eshi sirnuma ittiin loltan qabdanii mi faannoon hidhattee uummata Oromoo fixaa jirti mi maadaangaa salaalatti deemtanii hidhattanii isa waan ofirraan dhoowwinaare har'a isa miskiina waa hidhannoo hin qabne isa mana amantaa jalatti riphee jiraatu isa dhaxxanii qabeenya isaa gubdan isa dhaxxanii ajjeestan isa dhaxxanii mana amantaa irratti gubdan har'a gubdan malee boru gubachuun keessanii nafu lubbuu nama tokko sababa tokko malee namni lafaa ka'ee balleessu guyyaadhuma akka gaafatamu hin irraanfatina lubbuun tun garuu samii irratti sin gaafatte har'a ajjeestan malee har'a aangoo qabdanitti fayyadamtanii ilma hiyyeessa daraa jirtan ajjeechaan kiristaanota akka qaldiitti isinitti har'a laaltanii bira darbitan kun boru seenanis hin gaafata guyyaa tokko garuu sirni Oromoo kun kufee sirni biraa gaafa qabate maal akkasin muudatu laala warri har'a bosonatti galtan warri har'a bosona galtanii hiyyeessa darartan warri har'a bosona galtanii ilma hiyyeessaati irratti duultan warri har'a bosona galtanii hiyyeessa qabeenya isaa saamaa jirtan borurraa akka gaafatamtan hin irraanfatina bara sa'aatii silaa Oromoon bar biyya isaa irratti nagaan jiraatu keessa Oromoon ajjeefamaa jirti kiristaanni Oromoo hacuucamaa jirti keessattuu gara amantiitti daweeffattanii uummata kiristaana balleessuudhaaf kaayyoo isinii mijateedha kun kaayyoo isiniif yeroo dheeraa irratti karoorfachaa turtan garuu har'aguma feetan xaaftanillee kiristaana balleessuu hin dandeessan sababni ishiin baduu hin dandeenyeef dhiiga Kiristoosiin dhaabatte har'aa miti bara yoodit gudiitti tumbanne kiristaanummaan har'aa miti bara Ahmad Giraanyi daangaa Somaalitiin cabsee kiristaanota rashanii sanuu bara sanuu banne kiristaanummaa isin garuu Oromiyaa keessatti islaamik riil isteetii hundeessuudhaaf waggoota hedduu xaaraa turtan hin xaartu malee kaayyoon seexana machee hin milkaa'u yeroo kana tokkummaa cimaan nu barbaachisa laala boolla qottullee booddee ofiitti kufti malee keenya tokko tokko nu qalanii dhumnu kanaaf warri kaayoo seexanaa milkeessuudhaaf halkanii guyyaa Oromiyaa sangoota sadasan akka sangoota sadanii san ta'uu qabnu sangoota sadan waraabessi sobee bifa garaagaraatiin kaan amma ijoolleen baay'ee nama miidiyaa irratti akkan argutti maal jedhu seetanii kan du'ee jire faannoodha malee Oromoo miti gaafa jedhan eenyuti kiristaanii fi musliimii obboleeyyaanii waliin jiraanne jedhee waliin jiraanne irra dhugaadha jiraanne garuu jiraannullee yeroo nu ajjeesan kan ammoo callifnee bira darbuun qaamni beekamne biyya kamii dhufe dhufanii nu ajjeesaa jirani obbolaa kee ajjeesaa jirani mana kee ajjeesaa jirani haadha kee ajjeesaa jirani mana amantaa keetti gubataa jira siyaasa keessan bulfachuudhaaf wanni Oromoo kiristaanatiin Amaara jedhaa jiran malee Amaarri Gondariin dhuftee Oromiyaa keessa hin jirtu gatiin kana zeeroodha paarsaantii 100 keessa 100 balaalee erga Oromiyaa keessa Amaarri buqqaatee bubbule